arge hedduu takka gammade baay'ee gammadee dhugaanatti fakkaate dhugumatti dhugaanatti fakkaate yeroo sanitti jechuudha gaafan irra keessaa binin jedhee rifadhu homtu ko na birin jiru ko anoo duwaatu jira bakka yeroo sanitti baay'ee tokko grimna jedhe yeroo rifadhe maaliif mucaa kana natti fide kan jedhuudha akkasuma haati mana warra ooshe yookiin buniin isin jedhamtu suni ani dhugaa rabbi bakka na ajaa'ibdeen talisun jechuudha waa'ee isiisanillee hedduu takka bakka nama jibbisiisaa haalli isiin harakaanni isiin akkaataan isiin itti adeemsiftu haala fokkataadha dubartii jechuun dubartii abbaa manaatti kabaja goote dubartii ollaa kabaja gootu dubartii maatii dhiirsatti kabaja gootu dursa yoo dhiirsa kabaje maatii dhiirsaa kabaje inumaa daangaa dabarfatte na ergadhu jettiin safuudha kun safuudha dhugaa rabbi kootu manatti galu jettee dhiira dubartii heerumtee badhee keessa deemtu isin laaxxee miti heerumtee abbaa manaa qabdi erga abbaa manaa qabaattee mootuyyuu badhee bulti hin barbaachisu jechuudha assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh kan jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii jaa anis nagaa jira alhamdulillah galata rabbi isin akkam jirtu nagaa jirtu jajabaattu isin jecha hordoftoota kabajamtoota kiyya waayirunsa manaman yookiin abjuu isa jedhamuun arge baay'ee tokko gammade yeroo san manama san keessatti baay'ee manti gammade jechuudha dhuguma natti fakkaatee miira keessa galee gammadeetiniin hirriba keessaa rifadhe sa'aatiin hirriba keessaa rifadhutti amtuun jira waan godhu wallaalee wanti godhamu jiru maaliif hojjettanii nama yaadan nama hawwan nama dhoobatan tokko maatiin isii garuu miira hamaa keessa jira akkoon ishee akkuma beekamu kaleessa galgala kaleessa gaafa viidiyoo gadhiisanii akkatti kukuftee gaggabdee minaa jedhanii turanii ta'ullee abbaa roozaa gaafa isii biraa ba'u akkoon isii sun yookiin haadholiin haati isii deesse sun gaafa abbaa roozaa garuu waan isii san fidanii dhufan itti fakkaate otoo isii fidanii dhufanii akkoon isii sun hin gaggabdi gammachurra gaafa dhabdullee akkasumatti gaggabdi gaafa argitullee akkasumatti gaggabdi intalli kun immoo waan dhokatteef isii rabbi beekaa hedduu takka bakka baay'ee ulfaataadha dhiifa manarraa ta'am baay'ee ulfaataadha haalli isiin keessa jirtu na fakkaate hammammaatti ka dubbachuu dadhabde ka mul'achuu dadhabde ka homaa fi homa jabaatee isii akkana godhaa jira waan jabaate kana obboleettii teenna rabbi haalaafisu jenna dhugumatti waan jajjabaatu nama qaba kanuma irratti dhaamnaa amma immoo akkoo beekamu haadha warraa usheemaan hedduu takka nama dubartiin silaa dubartiin waa hedduu qabdi tokkoffaa adaba qabdi lammaffaa haadha manaa namaati dubartiin heerumtee ala bulunqaanyadha isin maatii isii biratti sokkine gatti sokkite bakka biraa kateettu bakka biraa dhiirri kabajaan koottu galisiin jechuun waan biraa kabaja sii godhee koottu gali manatti siin jedha maaliif hire haadha manaa isaa waan taateef dubartiin meeshaa manaati meeshaan manaa manuma keessa malee alaan hin bareedu alaan hin fokkisu mana keessa bare ala bakka saati yeroo hunda ganamallee galgalallee hin barbaachisu dubartiin silaa yeroo hundumaa abbaa manaa isiitii nyaata bareeda uffata isii miicitee uffata isaa tokkoftee mana isii qulqulleeffattee nyaata isaa qorsii isaa misaa isaa iraata isaa maksasii isaa bakka abbaa manaa isiitiif ulaagaalee hunda guuttee booda haadha ilmaatiitti darban akkasii mitiire dubartiin akkasi garuu kana dhibe jechuudha isheen garuu hedduu takka dubartii akka dhiiratti isin manatti hin galu jechuun isirraan barbaachisu aayuun gaafa zaydoon tume badunnaine badda yoosuu deebite uf beeytee deebite namni kun maaliif na ari'aa maaliif na tume maaliif bada'ani jettee intala saakka san fudhattee kaatee deebitee gaafa kaan illee deemini jennaan
gaduma teettee deemu saydoo kiyyattes go misgeen balleessan kiyya jettee balleessaa ofii san beektee kaatee deebite jechuudha. Kana malee ayyuun sun buniin jedhan kuni akkuma awwaara bun agartanii handaara keessa bun jetti jechuudha. Homaa natti fakkaanne haasofni isii immoo haasa'amuu miti. Bakka harakaata addaan jiraa miti harakaata ijoollee magaalaa ta'e gootu takka. Ijoollee magaalatu maashaallah tabaarakallah rahmaan adaba qaban. Isiin bakka haalan isiin itti gootu haala adda akkana maqaan jiraa miti akkasi haala akkasii san qabdi. Haasoma isii dirattu akka araadinnatii isii godha akkas fakkaatti. Bakka harakaata hedduu gooti jechuudha. Asirratti gurbichis jedheen jira. Kana kan godhe gurbaadha. Gurbama santu balleessaa qaba malee abbama warraa ishee santu balleessaa qaba malee isii miti. Indoo bar dhagaan darbattee bakka na ajaa'iba yeroo sanitti dhagaadhaan isa darbachuun isaa suni tuffachuu isaa qubni hamma xurii tana kottee tana jalaatitti isan daballe haqqoo xurii kottee kana jalaatitti isan daballe sababni isaallee maaliif tuffii isaatiif dhagaan isa darbatte. Garuu odoo mucichi qabu baatee isiin illee isa hin dhoofti sirriitti dhoofti. Inni dhawu beeka inni beekaa dhawu dida garuu isheen hin dhoofti sababni isheen dhooftoftu jira maaliif uf jajji dhala bakka hin jirti miti alaa duriyyee jedhamtu kan agartanii manna godha isan na bulchaa isan na oolchaa akka fedhetti bula mirga kiyya yoo na barbaadde jaarsota ergadhu uf amaari faasofti yoo na barbaadde jaarsota ergadhu yoo kan dhiisi bakka dhimmi jaarsota gaimaan dubartiin erga balagattee nama arrabsitee bultii nama diiguu adda abbaa manaa tutumatee gurfata abbaa manaa tulolatan akkasuma mitiire abbaa manaa yoo ati wallaaltellee yoo ati beeytellee si gurfata isni galee kanaaf bunii waan akkasiisan dhalaittee garummoo haalan isi baay'eenis naman jedhu nama irraa jibbee jira irraa toobatti ijoolleen irra guddina koomantiisis astaghfirullah dubartii akkana dubartii akkasii jedhanii hedduu irraa toobatan. Kanaaf erga gabbaate jireenyi kee jireenya mi'aawaa ta'uu qaba. Jiruu hadhaawaa ta'uu qabu. Waan hundumaa immoo adaba godhachuun barbaachisaadha. Yeroo haasoftu yeroo dubbattullee kabaja abbaa manaa ofillee kabaja maatii ofillee bakka injiraa miti akkanumatti hammam dubartiin hanga abbaa manaa kabaju hammam dubartiin hanga abbaa manaa isheen immoo gonkumaa gurbicha tuffattee jirti. Akka abbaa manaan laaltu hin tuffatti bakka ani beeku sirriitti tuffatti durumarraayyuu tuffatti amma odoon taane isheen durumarraayyuu jaalala isaaf hin qabdu tuffii qabdii fi bakka waan akkasii qabdi. Ani beeku akkasiin jechu barbaada garuu sirrii miti utoo sirreessitee utoo nama sirreesse koomantiinuu namaatu nama sirreessaa haa ta'u garuu isheen immoo istaayilii addaa qabdi. Bakka istaayiliin jiraa miti bakka harakaata gargara akka uf jajuu akka ana malee homuun beeku azaananii jedha.